Akkam jirtan odeeffannoowwan ammaaf qabadhee dhiyaadheen isinitti hima. Imaammata mootummaa duudhaalee ganamaa uummata keenyaan masaksuudhaaf hooggansi jijjiiramaa keenya duudhaa rakkoo wal oolchuu uummanni Oromoo sirna gadaa keessatti raawwachaa ture buusaa gonofaa labsii caffeetiin sirnoomseera jedhaniiru pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Kaayyoo guddaan labsii buusaa gonofaas aadaa fi duudhaa wal gargaarsa uummataa caalmaatti cimsuu fi dagaagsuu iftoomina hirmaachisummaa haqummaa fi gaafatamummaa akka qabaatu taasisu sirna gurmaa'insaa fi hojmaataa seeraa diriirsuu balaa ga'uu malu ittisuu xiqqeessuu fi dandamachiisuu akkasumas immoo tumsaa fi gargaarsi taasifamuu gurmaa'insa hojichaatiin hoogganuu fi qindeessuun isaan ijoo ta'uudha pirezidaantichi kan himanii. Labsiin egaa asitti egaa waggaa tokko keessatti miseensota miiliyoona 11 ol kan horate buusaa gonofaan Oromiyaa miseensotaa fi qaamolee deeggarsaa garaagaraarraa maallaqa callaa fi akaakuudhaan birrii biiliyoona 1 ol ta'u walitti qabuu akka danda'amedha kan yaadachiisanii. Haaluma wal fakkaatuun uummata balaa uumamaa fi namtolcheetiif saaxilaman hatattamaan dhaqqabuudhaaf dandamachiisuu keessattis qooda guddaa kan gumaachee ta'ullee akkasumas immoo galmii gama kanaan qabnu hedduun bal'aa fi gargaarsa yerootiin oli akka ta'edha kan dubbatanii. Hojii sochii dhaloota dorgomaa uumuudhaaf taasifamuun sirni dhiyeessii nyaataa barataa diriirfameera. Manneen barnootaa 11,000 ol keessattis barattoota miiliyoona 5 caalaniif nyaata dhiyeessuu akka danda'amedha kan himanii. Haaluma kanaan uummanni keenya martinuu duudhaa ganamaatti deebi'uudhaan gama tokkoon rakkoo furaa gama birootiin ammoo ol deemtoota isaa mana barnootaa jiran cinaa dhaabbachuudhaan dhaloota arjoomaa aadeeffatee fi beekumsaan qarame uumuu keessatti gahee isaa akka ba'atu waamicha koon dhiyeessaa jedhaniiru pirezidaanti Shimallis Abdiisaa karaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin dhaamsa dabarsaniin kana kan himanii. Odeeffannoo birootiin mariin hooggansa olaanaa fi giddugaleessaa paartii badhaadhinaa magaalota adda addaa keessatti tibbana gaggeeffamaa ture har'a xumurameera. Akkuma beekamu egaa mariin kun guyyoota walitti aanan 5 kan gaggeeffamaa ture. Kan irratti xiyyeeffates kallattiiwwan hojii raawwachiisaan fi koreen giddugaleessaa paartii badhaadhinaa walgahii kanaan duraatiin gaggeessan irratti kallattiiwwan isaan dabarsan irratti kan xiyyeeffatedha. Egaa mariin kun kan barbaachise akka himamaa turetti kallattiiwwan hooggansa olaanaa paartichaatiin ta'an guutumaaf guututti hojiirra oolchuun akka danda'amuuf akkasumas immoo hubannoo walqixa ta'e qabaachuun akka danda'amuuf kan gaggeeffame. Egaa hojiirra wayitii oolutti ammoo fayyadamtummaan uummataa kan ittiin mirkanaa'u ta'a jedhameeti kan eegamu. Iddoo baay'eetti akka gabaafamaa jirutti walgahiin yookaan mariin gaggeeffamaa ture kun xumurameera. Odeeffannoo xumuraa isinitti himuun walitti qabaan boordii daandii qilleensa Itoophiyaa haaraa muudamanii fi ajajaa olaanaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa waldaa hojjettoota bu'uuraa daandii qilleensa Itoophiyaa waliin hojjechuudhaaf kutannoo akka qaban mirkaneessaniiru. Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa waxabajjii 1 bara 2015 irraa eegalee walitti qabaa boordii daandii qilleensa Itoophiyaa ta'uudhaan kan muudaman ta'uun isaanii ni beekama. Egaa walitti qabaan boordichaa waldicha wajjin hojjechuudhaaf kutannoo akka qaban kan mirkaneessan har'a hooggansa waldicha wajjiniin wayita mari'atanitti akka ta'e beekameera. Daawwattoota koo odeeffannoowwan ammaaf qabadhee dhiyaadhe kanuma. Guyyuutti odeeffannoowwan haala kanaan isin dhiyeessu akka isin dhaqqabaniif chaanaalii koo kana subscribe godhaa. Akkasumas ammoo yaada kennuu hin dagatinaa. Ulfaadhaa.